Odoo keenya jalqabaatiin teessuma mootummaa naannoo Oromiyaa kan taate magaalaa Adaamaa keessatti bombiin darbatamuun hoteela tokko keessatti namoota baay'ee fixuuf ajajoota waraanaa hedduu fixuun dhagahameeti jira. Eenyutu bombii kana darbatee qaama kamtuu rakkoo kana raawwate bal'inaan dhageessum. Odoo dabalataatiin waraanni bilisummaa Oromoo bombii kana darbatuu hin oolu jechuun qaama mootummaarraa namni tahe tokko komii isaa dhageessisee jira bal'inaan isin biraan geenyam. Odoo birootiin dura ta'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Fakii Mahammad Pirezidaantii Eertiraa Isayyaas Afiwarqii waliin Asmaratti mari'achuu ministeerri dhimma alaa Eertiraa Yemaana Gabra Masqal beeksiseeti jira. Odoo dabalataan biiroon galiiwwan Finfinnee hooggantoota dabalatee hojjettoota 74 irratti tarkaanfii fudhatuun dhagahameeti jira. Kanumaan wal qabatee hoogganaan waajjira biiroo galiiwwanii Finfinnee obbo Adaanaa Sulee akka ibsanitti birrichi toora bilbila bilisaa 775 fayyadamuun yaada ummataa irratti argame irratti hundaa'uun hojjettoota 74 irratti tarkaanfii fudhateera jedhee jira. Bal'inaan isin biraan geenye. Odoo dabalataan Binalfi Andu'aalam Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun kakuu raawwateeti jira. Ministeerri nageenyaa duraanii obbo Binalfi Andu'aalam Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun kakuu raawwateeti jira. Bal'inaan isin biraan geenya. Odoo keenya xumuraan waldaan ogummaa fayyaa Itoophiyaa haakimoonni sababa mindaa isaanii gaafataniif hidhamaa jiraachuu ibseeti jira. Kunneen hangaftoota oduutiin oduu hanga ammaa isin biraan geenya bal'inaan kan isin biraan geenyu taham daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media oduuf odeessaalee keenya guyyaa guyyaan argatuuf fuula YouTube Oxygen Media subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan gara komantiitiin nuuf ibsuu hin dagatinaa. Amma oduu bal'inaane. Odoo jalqabam waldaan ogummaa fayyaa Itoophiyaa haakimoonni sababa mindaa isaanii gaafataniif hidhamaa jiraachuu ibseeti jira. Kanumaan wal qabatee naannolee tokko tokkotti haakimoonni sababa mindaa isaanii gaafatamaniif hidhamaa jiraachuu kan eere waldichi ogeessonni fayyaa biyyattii keessatti jiran gaafin isaanii osoo hin furamin dhiibbaa hedduu jalatti hojjechaa akka jiranis ibseeti jira. Kana malees haakimoota biratti hojii dhabdummaa dabalaa dhufuu isaatiin alatti kanneen sababa dhukkuba adda addaatiin yaala fayyaa hatattamaa barbaadan dafanii yaala sirrii argachuu waan hin dandeenyeef lubbuun isaanii darbuun gabaasni nu dhaqqabeeti jira. Odoo birootiin dura ta'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Pirezidaantii Eertiraa waliin mari'atuun dhagahameeti jira. Dura ta'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Fakii Mahammad Pirezidaantii Eertiraa Isayyaas Afiwarqii waliin Asmaratti mari'achuun ministeerri dhimma alaa Eertiraa Yemaana Gabra Masqal beeksiseeti jira. Yemaaniin fuula X isaanii irratti akka ibsanitti marii geggeessitoonni lamaan rakkoo ardii Afrikaa mudachaa jiruu fi karoora fuulduraa irratti fuulleffachuu ibseeti jira. Misoomni Afrikaa sababa tokkoon nageenyaa fi tasgabbiin danqamaa jiraachuun dubbataniiru. Rakkoolee keessoo fi giddugaltummaan qaama alaa jiraachuu Isayyaas dubbachuu ibseeti jira. Kanumaan wal qabatee walitti bu'iinsa hedduun biyyoota keessatti mudatuu fi biyyoota lamaan gidduutti mudatuun shororkeessummaaf Afrikaan marii idil addunyaa keessaa fo'amuun hojii dhaabbatichaa danquun mootummaan Eertiraa Isayyaas Afiwarqii dubbateeti jira. Rakkoo kana furuuf Eertiraan gahee olaanaa akka taphattu Fakiin gaafateeti jira. Odoo keenya dabalataan luba balaa mokonnin irratti manni murtiidhaa waggaa 5 fi birrii 10,000 irratti murteessuu beeksiseeti jira. Kanumaan wal qabatee lubni kunidhaa kana mormuun waliyyannoo akka deemus BBC'tti himeeti jira. Godhamuun saamamaa jiraachuu Isayyaas Afiwarqii dubbataniiti jiru. Misoomni itti fufam dhaabbanni nageenya malee akka hin milkoofne Isayyaas dubbataniiti jiru. Biyyoonni Afrikaa ijaarsa biyya lamaanii irratti bu'uureffame ijaaruun akka xiyyeeffatan Isayyaas haasaa isaa goolabeeti jira.
Odoo dabalataan biiroon galiiwwanii Finfinnee hooggansa dabalatee hojjettoota 74 irratti tarkaanfii fudhachuu ibseeti jira. Biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee ji'oota 6 darban keessatti hooggantoota 8 dabalatee hojjettoota birrichaa 74 irratti tarkaanfii hanga hojii irraa ari'amanitti irratti fudhachuun beeksiseeti jira. Hoogganaan waajjira biiroo galiiwwanii Finfinnee obbo Adanaa Sulee akka ibsanitti birricha toora bilbila bilisaa 7,075 fayyadamuun yaada ummata irraa argame irratti hundaa'uun hojjettoota isaa 74 irratti tarkaanfii fudhatu ibseeti jira. Kanneen keessaa 8 hooggantoota yoo ta'an akeekkachiisa barreeffamaa irraa kaasee hanga hojii irraa ari'amutti tarkaanfii naamusaa fudhatamuu fi gariin ammoo adeemsa seeraa irratti akka argaman ibseeti jira. Birrichi sadarkaa giddu galeessatti kutaa hojii haaraa murtii odiitii gibiraa irra deebi'ee odiitii gochuun qulqullina murtii mirkaneessuun odeessaalee hojii galchuun hoogganichaa ibsaniiru. Kutaan mirkaneessaa qulqullina odiitii haaraa kun hojiiwwan badaa ittisuu fi murteewwan odiitii sirrii hin taane akka kanaan dura sababa kutaan murtii odiitii gibiraa mirkaneessuu dhabamuu ibsaatiin mudatan kan sirreessu ta'uu ibsaniiti jiru. Odoo keenya dabalataan Biinaal fi Andu'aalam Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun kakuu raawwataniiti jiru. Ministeera nageenyaa duraanii obbo Biinaal Andu'aalam Ameerikaa ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun kakuu raawwataniiti jiru. Biinaal ji'a sadaasa darbee keessa kan muudaman yoo ta'u guyyaa har'aa kakuu raawwachuun xalayaa muudamaa pirezidaantii Itoophiyaa Taayyee irraa fudhatuun beekameeti jira. Kanumaan wal qabatee ministeera dhimma alaa Geediyoon Timootiyoos hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa fi Ameerikaa waggaa 120 akka qaban yaadachiisuun obbo Biinaal dhimma dippiloomaasii lammummaa diinagdee fi nageenyaa irratti dantaa Itoophiyaa eegsisuuf itti gaafatamummaa akka kennameef eeraniiti jiru. Ambaasaaddarichi hariiroo biyyattii lamaanii guddisuuf hojjetu eerameeti jira. Odoo keenya xumuraatiin iddoo teessuma mootummaa naannoo Oromiyaa kan taate magaalaa Adaamaa keessatti hoteela guddaa qaamni mootummaatii fi waraanni mootummaa ajajoonni waraanaa keessatti argaman keessatti boombiin qaama hin beekamneen dho'uun ajajoota waraanaa hedduu fixuun dhagahameeti jira. Gaafii fi yaada gamaa gamanaa ka'u irraa kan argamaa jiru boombii kana kan darbate waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hin oolu shakkiin jedhamuun qaama mootummaa keessaa nu dhaqqabdeeti jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo duraan baddaa fi gammoojjii keessa kan deemu amma magaalaa Finfinnee keessatti shakkamuun dabalataan guyyaa har'aa Adaamaa keessatti boombii dhoosuun shakkamuu isaatu gabaafamaa jira. Iddoo mootummaa naannoo Oromiyaa kan taate magaalaa Adaamaa keessatti guyyaa har'aa dheekkamsuu fi akkasumallee dallansuu hamaatu ture jedhaniiti jiru. Namoonni qaaman achitti dhiyaatan akka eeroon gahanitti guyyaa har'aa shaneetu magaalaa seenee barbaadaa jechuun hawaasallee akka dirqamsiisaa jiran namoonni qaaman itti dhiyeenyan jiran eeroon gahaniiti jiru. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media oduuf odeessaaleen keenya irraaf qindeeffamne gara goolabamutti deemeeti jira. Guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatuuf fuula YouTube Oxygen Media subscribe godhuu hin dagatinaa. Viidiyoon akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf like share godhuu hin dagatinaa. Yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Sagantaan keenya kanarraa asumarratti goolabama. Sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa Liibanaa.